بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني وان لما إن دبتو يو النسان رابوبو إن أفتر لا دمالي مالي والنسان أرانت نبيتين يتنا خيستي ركني خدوفي بيتنا خيستي ركني خدوفي أمة إسلام قفر رسولتين سبا سبلا ردوفي مسلم هدامي كريستان هدامي wanni kana godhe maali dhiibbaa biyya tana jirtu sabni yartuun saba guddaa gabroonfate nuti balaan nutti hin bu'in hin jirtu ummata Itoophiyaa saba sablammoota akka bani Israa'el Firaa'una qabatetti qabatamneeti amati 27 teenye kana keessatti siyaasaan hanqatteetii fi amantii seenan hoggaa amantii seenan maal jaan amantii keessatti amantiin duraan biyyee jirtu tun amantii ummata dammaysitu waan taate jecha amantii ummatan dammaysinee bakkatti waatti geessan nu barbaadaa jaanii biyya keessa qajeelan kanaafu ilma warra abaluu hagaafa duraa hadiraa qabu san irraa dhalate eeysa jira jaanii barbaadanii biyya teenya keessa gammoojjii keessa dhufanii fuudhan achirraa fuudhaniiti Adaamatti Addisaabatti leenjisan maaliif deeman ummata islaamaa jaarra jaanii wanni kun maali yeroo duraa keessatti sababaa wanni kun irraa itti dhufuu danda'e waan majlisni Itoophiyaadha majlisa Oromiyaa cabsee zoonii irraa nu yaanu kaanee hoggaa dhahine waa hunda qopheeffatan irratti eenyu irratti warra Oromiyaa irratti waan sanirraa waan ajaa'ibaa waan isin ajaa'ibsiisu keessatti wanni akkaan isaan jaan Harargee Bahaa keessatti nama 300 dubrummaa dhorkan jaan Harargee Bahaa keessatti kamisa daawaa jaaniiti beera walii kennanii jaan faragatti masjida gubanii jaan kun hundinuu maasha Allah je'eeti warra Wallaggaa dhufe Ajimmaa dhufe mataa qabatanii achirraa kaasanii osoo nuti bakka sana irratti dhaabbatin warra mootummaa waliin qabatanii wanta namatti haasawanii jecha akka deemanitti majlisul aala duraan jiru kan Itoophiyaa keessaa guututti diiganii kan ifi barbaadan sanjaaran hijiba irra kaanii hijiba kanaan fakkeeffatanii achirraa kaasanii guyyaa tokko kan ummata walitti hin qabin eenyu taakan jiin achumarraa kaasanii ifi achi yaamanii eenyutu eenyu jechuudhaan filan ammoo seerri biyyattii tana keessa jiru filmaata jechuun bulchiinsa jechuun nama ummanni fedhu kanaafuu faallaa kana hogguma ta'eewu inni dhimma islaamaa osoo hin tahin dhimma islaamaa jedhanii beekaa godhan maali wanni inni dura dalagee majlisul aalaan awwaliyyaa cufe jechuudha dura wanni inni dalagee madarasaa islaamaa yuunivarsiitii islaamaa cufe dura achirraa kaasee waan dadhabee malee wanni inni hin godhin hin jiru imaama gandaa hunda kaasanii imaama gara biraa fiduudhaan ganda didee falmee diin kanarratti hafee on ta'in wanni isaan hin godhin hin jiru jechuudha kanumaaf wanni jechuu barbaadu amma wanni jechuu barbaadu waan kitaaba osoo hin ta'in ummanni islaamaa ummata seera beeku ta'uu akka mootummaan beektuun itti himuu barbaadan ummata seera beeku ta'uu akka isaan beekaniin itti himaani ummata mootummaan ammaan tanaa mootummaa hadhaa ulamaa'iitiin dhufte ta'uu asumaan akka beekaniin itti hima hadhaa ulamaa'iitiin akkasumatti qabsoo qeerootiin akkasumatti rakkina ummanni sabaa sablammoonni Itoophiyaa qabuun mootummaa dhufte ta'uu asumaan akka beekaniin itti hima akkana jechuun maal jechuudha nama ummanni fedhu ta'uu wanni beeytaniin mootummaan ammaan tana jirtu Abiy Ahmad Lammaa Magarsaa yookaan Lammii Magarsaa achi dura goggoyneeti lammiin Itoophiyaadha eega lammaan as ba'e magarre Abiyyiin dhufee bishaan jalan naqe isaan kana lachuu immoo hayyoonni keenya alaa fi keessaa deeggarsitaaniif karaarra kaayan fuula duraafillee jala nafni karaarra kaayamu ta'an kanaafuu eega cubbuun sanaa haftu hajaan taate majlisul aalaan amma jiru majlisul aalaa islaamaa osoo hin ta'in majlisul aalaa wayyaaneeti wayyaanee filate
isaanii kaa'ee shakkii hojaan seeraa haa gaafatan deemanii uummata bal'aa haa gaafatan. Ammumarraa kaasanii awwanini mootummatti himu mootummaan amantiin keessan seentu kuma ja'ametti. Amantiin mootummaan keessan seentu seerri akka jiru osuma beeynu sanitti gaafa rakkinni dhufe mootummaan seenuun ooltu. Duraan taseentee zaalimaatu osoonii fi mootummaan hin seentu jedhanii seentee keeyse. Arraan tana waan kan balleeyse hatolchu isaa waan ta'e jecha namni duraan jiru kunii fi namni amma jiru ha ummataa ta'u addaan kabaasu mootummaa amma jiru haqaa kan. Akka rabbiin haqa duraan irra jiran san irra gargaaru haqa siyaasaaf bakka hunda goda seenanii godhan kana amantiin isa qarkachuu qabdi. Amantii ummata Itoophiyaa waan taate jecha. Tanaafu abbuma fedhe hafilu ummata akka gaafatanii ummata Islaamaa jechuun akka Itoophiyaatti ummata seera beeku. Ummata seera beeku jechuun maal jechuudha? Namni tokko biyya bulchuudhaaf seera qabaachuu qaba. Namni jaalachuu qaba. Ulaagaa guutuu qaba. Tanaafu durarraa kaasanii gubbaarraa hanqa jalatti warri isaan kaayan kummee tokkoon isaanii mee amantii Islaamaa as bahanii ummata irratti haala kaawani. Maal akka isiin taate haa beekan mee isaan? Eenyu akka godhataa mee haa beekan? Tanaafu amantiin Islaamaa beekumsaan nama keeyse shanyiidhaan osoo hin ta'in, aangoon osoo hin ta'in, bareedumina osoo hin ta'in beekumsaan nama keeyse Islaamni nama beeku if dura dabarsuu qabaa. Waan kana asumaan seeraan wanni nuti gaafan dhiibbaan osoo hin ta'in seeraan mootummaan akka haqa hunda bakkatti dhokatee baastee haqaan cinaa dhaabbattu gaafan mootummaa gaafan. Maali kun wanni tana beekuu qabdaniin hajji jechuun dhimma Islaamaa jechuun nama rabbitti amanee rakkatee rakkoosaa gargaaree cinqii isaanii baasuudha malee cinqii fi har'a fiduu miti. Amma koreen asirraa nama geggeessitu maallaqa warra isaaniitii namarraa fudhattee as keeyseeti haan baankii kaayyattee sanbooda deemtee osoo bakka hajjii san hin teenye bakka bashannanaa deemte. Namni keenyichitti ni bada makiinaa horuun beeku waan nyaatu hin qabu. Osoo alal khayriin achi jiraachuu baatte qarshiin inni asin nyaataa kennate takkalleen ta tiraanspoortii kennate takkalleenu bakka irra noolleef. Hogga majlisni kun dhufu hajjiin tuni 24 jirti. Hogga majlisni kun eegalu. 24 jirti. Arra 100 takka geessanii jiranii jechuudha. An ulamaa'ii waan jetteen ulamaa'iin teenya waan jette san yoo isinii galu baate irra deebi'ee waan ulamaa'iin isaan biraan jira hin kijibu. Ulamaa'iin akka jaan hajjiin akkitti namarra wajjabduun karaan nagaya ta'uudhaa jan. Namichi waan ittiin dhaqee ittiin deebi'u qabaachuudha dandeeyti jechuudha. Ministeera Rabbii waan jeef jecha. Kanaafuu karaan nagaya hin qabu waraabeysaa karaarra jira. Waraabessa guyyaa jira hajjiin arraa yoo mootummaan furmaata kennite malee ummata Islaamaa akka hin jirre ulamaa'iin teenya Sheekh Adam Tuulaa, Sheekh Musaa Su'aalaa, Sheekh Ahmad Watar, dhandhaarraan sadeen, Sheekh Mahamad Asaboot, ummanni ulamaa'iin Islaamaa ulamaa'iin Itoophiyaa keessa jirtu hundinuu darasaa isaanii ta'an. Ulamaa'iin Itoophiyaa keessa jirtu hundi deemaa gaafadhaa Walloo dhaqaa Wallagga dhaqaa Arsii dhaqaa gaafadhaa Jimma dhaqaadhaa. Sheekkan ulamaa'ii san hundaa as ta'anii arraan tana Islaamarran jiru hanga furmaanni dhufu waan jaanii jecha akka hajjiin nama Itoophiyaa miskiina Itoophiyaa keessa jiru irra hin jirre 100 kan qabne asumaan beekamee Islaamni jerjeru if dhaggeeffatee addaan baafatee waan tana hajji jechuun tiraanispoortii qofa. Wanni xayyaara qarshii jibirtak. Isaa maalay danaan kun akka dhufe as bahee ummata haa himu. Warri maallaqa san fuudhu san. Kun kana bahee je'eetu maa'u mi as bahee ka xayyaaraa kana, ka nyaatan kana, ka makiinaa kana, kiraa manaa ka isaan irra nurra kireeffachuu jiran kuni waqfiidha. Itoophiyaatu ci dhaqee bootaa qabee jaaree ammaan tana masjidni guddannaan moggattichi siisan malee waqfuma sanii siqe. Waan asii nama kireessanii miti jechuudha. Waan namichi lillaahi kenne isaan gurgurachuu jiranii amma. Kanaafuu zaalimni hin bulchu. Alhaasidu laa yasuudu walaw balaga al-izza. Kanaafuu kana ta'uu beekamee hanga furmaata argannutti hajjiin irraa akka nurratti hin jirre sagalee ulamaa'ina duriyyatti ol baasuun barbaadaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.